Yooyaa harka fuunee hordoftoonni gurriitu bijalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa godhaa galata rabbii baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haraatatan like subscribe gochuudhaan nu gargaara ruttiyyeen deessii jirti jechuudha. Egaa viidiyoon kun kutameetu kan gadhiifame deessiitti jennee maamanna yoo ndeenye ta'es rabbii nagaan siyaa hiiku waaqayyo nagaan siyaa hiiku jaasaalootii go'aa fi akkatti nama ajansiistu dhugaa rabbii jechuudha. Dhugaa rabbii kana viidiyoo isaanii gaafa ilaalu baay'ee garaan kun nana'eefi jechuudha. Baay'ee nama ajansiisti. Waaqayyo nagaan siyaa hiiku waaqayyo nagaan lama siyaa go'u siin jenna giftiiko. Dhugaa rabbii baay'ee bakka jira miti. Mee warri viidiyoo sana ilaaltan miira akkamii isinitti dhagahame? Giseen akkas taatu dhugaa rabbii nan baay'ee na ajansiiste jechuudha. Mbeeku bichaa maal akka ta'e mbeeku garaa nama nyaatti jechuudha. Waaqayyo nagaan ishee hiiku akkuma argitan Abiraam illee deemee jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. Abbaan manaa gaafa biratti argamu baay'ee gaariidha gaafa ciniinsuu ishee jechuudha. Maaliif rakkoo ishee sanallee baraa fi akkasumas immoo gaariidha jechuudha. Abbaan manaa ofii gaafa namni dahuu akkas yoo nama biraa jiraate bareedaadha jechuudha. Na bakka hundumaatti gaariidha jedhe yaada rabbumti nagaan siyaa hiiku giftiiko. Dhugaa rabbii argitanii miti garaan ijoollee kana adduma tokko jira. Rakkinuma kana loluma kana keessaa garuu hin dhaammattiini jechuudha. ወይኔ ያደሰንት ገራና ያቴ ወይኔ የኔ እናት ሩትዬ የኔ ውድ የኔ ቆንጆ እግዚአብሔር ያግዝሽ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን ይለሻለሁ የኔ እናት የኔ ውድ